Odeeffannoowwan ispoortii mata dureewwan isaanii beeksisootaan dura simbiraan geenye yeroo badhaatti dhaggeeffatanii irratti argamtu. Odeeffannoowwan ispoortii keenya dhimmoota biyya keessaa atileetiksiidhaan wal qabataniin dursa maaraatooniin Amsterdam bara 2022 boru Neezerlaandisitti dorgomamuun Almaaz Ayyaanaa fi Ganzabee Dibaabaa dorgommichi daranuu xiyyeeffannoo akka argatu taasisaniitiin jiru. Atileetonni kunneen lamaan sababa miidhamaatiin hanga ga'umsa qabanii itti fufuu baatanis garuu injifannoon kana dura goonfatan atileetonni kunneen dorgommiiwwan irratti hirmaataniin akka isaan eegaman taasiseetiin jira. Almaaz fi Ganzabeen injifannoowwan tiraakiin gonfatan cinaatti walakkaa maaraatoonii fi dorgommiilee daandiraatiin darbanii mul'ataniiti kan isaan jiranii. Haa ta'uti garuu maaraatoonii Amsterdam bara 2022 kanaan yeroo jalqabaati fi dorgommiilee maaraatoonii irratti kan isaan qooda fudhatanii seenaan atileetonni kunneen qaban maal fakkaata kan jedhu waan muraasa isinitti hima. Almaaz Ayyaanaa eebbaasi alma shaampiyoonii addunyaa akkasumas si'a tokko shaampiyoonii olompikii taateetiin jirti. Atileetiin kun amma ganna 30 irratti argamti. Naannoo Beenshaangul Gumuz Walmaraatti kan isheen dhalatte. Atileetiin tuni shaampiyoona atileetiksii manneen barnoota Itoophiyaatiin kan isheen dorgommii atileetiksii ittiin dhufte. Atileet Almaaz Ayyaanaa riikaardiin isheen fageenyota garaagaraatiin kana dura gonfachaatiin turte keessattuu olompikii Riyoo bara 2016tiin meetira 10,000 gonfatte sun atileetii kana jaalattoonni atileetiksii danuun akka isheen yaadatan taasisteeti kan isheen jirtu. Baruma 2017 walakkaa maaraatoonii diiliitillee mo'atteeti kan isheen turte. Dorgommiilee daandiraatiin qooda fudhataatiin ture atileetiin kun yeroo jalqabaatiif maaraatooniidhaan kan isheen hirmaattu. Ga'umsi isheen boru Neezerlaandisittiin mul'istu ni eegama. Atileetiin biroo miseensa maatii Dibaabaa kan taate Ganzabee Dibaabaati. Simboo maaraatoonii Amsterdam boruu kana ni taatiif eegamaatiin kan jiru. Ganzabee Dibaabaa kananii shaampiyoona addunyaa fi haadha riikaardii maaraatoonii haadha riikaardii meetira 1,500 atileetiin kun shaampiyoonii addunyaa turte. Si'a tokko atileetiin kun amma ganna 31 irratti kan isheen argamtu. Atileet Ganzabee Dibaabaa faana daadaa ishee Daraartuu Tulluu fi akkanumas obboleewwan ishee Jigaayyoo Dibaabaa fi Xurunesh Dibaabaa hordofuudhaan kan isheen atileetiksiitiin makamte. Atileetiin kun dorgommiiwwan garaagaraatiin Itoophiyaadhaaf meedaaliyaa warqee argamsiisatee kan isheen turte. Shaampiyoona atileetiksii addunyaa fi akkasuma oloompikiidhaan milkaa'ina isheen qabdu garuu hangas mara olaanaan turre. Bara 2015 Chaayinaa Beejingitti meetira 1,500 meedaaliyaa warqee Itoophiyaadhaaf argamsiisteetiin jirti. Baruma 2015 meetira 1,500 kanaan illee riikaardi addunyaa harka isheetti kan galfatteedha kan ture. Dorgommiiwwan mana keessaa sadiin illee riikaardiin addunyaa harka ishee jira. Atileet Ganzabee Dibaabaa walakkaa maaraatoonii bara 2020 Valeensiyatti fiigameen sa'aatii 1 daqiiqaa 5 fi maayikiroo sekondii 1.8 fiigdeeti kan isheen turte. Maaraatooniidhaan ga'umsa akkamii mul'isti boru kan jedhu ni eegama. Atileetonni Itoophiyaa birootillee Koorniyaa dubaraatii fi dhiiraan dorgommii maaraatoonii Amsterdam boru gaggeeffamu kanaan qoodanii fudhatu. Dorgommiiwwan kubbaa miilaatiin wal qabatanitti tan darbaa taphoonni torbee sadaffaa Pirimeer Liigii Itoophiyaa har'aa xumuramaniitiin jiru. Taphoota har'aatiin murkiinsaa torbarraa eegaluudhaan Hadiyaa Hosaanaa fi Dirreedawaa walitti fide. Injifannoo Hadiyaa Hosaanaa goolii 3-1 kan inni goolabame. Hadiyaa Hosaanaan tapha torbee jalqabaa qofa ture. Machaaliin goolii 1-0 kan inni mo'ame. Taphoota lamaan darban garuu walitti aansee injifateetiin jira. Buna Sidaamaatii fi har'ammoo Dirreedawaa kan itti mo'atteedha. Hadiyaa Hosaanaan ga'umsi taphoota lamaan mul'ise gaariidha. Dirreedawaan tapha torbee jalqabaa Buna Sidaamaatiin goolii 2 qixa kan inni xumure. Torbee lammaffaatiillee Xaafoo wajjin goolii 1 qixa xumuruun isaanii yaadatama. Har'a garuu Hadiyaa Hosaanaatiin mo'ameetiin jira. Ta'u biroo har'a tureen Bunni Itoophiyaa goolii 1-0 wal qixxee mo'atee daqiiqaa 13ffaa irratti goolii Masfin Taaffasaa galcheen Bunni Itoophiyaa taphicha kan isaan injifatanii. Bunni Itoophiyaa tapha torbee jalqabaa liigichittiin eegaleen Diichaa wajjin goolii malee 0-0 xumuranii. Sanaan booda ta'u torbee lammaffaatiin goolii 2-1 hawaasadhaan mo'atamuun isaanii ni yaadatama. Har'a garuu walqixxee mo'achuudhaan gara injifannootti deebi'aniitiin jiru. Bulchiinsi magaalaa walqixxee garuu taphoota liigichaa lamaan darban walitti aansee injifateeti kan inni ture. Imalli injifannoo isaanii sun har'a Buna Itoophiyaatiin jalaa dhaabbateetiin jira. Gulaalli xumuraa waancaa konfedereeshinii kilaboota Afrikaatiin Faasil kilaba Tuniiziyaa Seefaaksiyaan wajjin kan inni taphataatiin jiru. Taphni dura Baardaaritti goolii malee 0-0 xumuramuun isaanii yaadatama. Tapha boqonnaa duraatiin Seefaaksiyaan goolii 1-0 Faasil kan isaan dursaatiin jiranii. Qabxiin kun Seefaaksiyaan ramaddiitti akka darbuuf kan isa gargaaruudha kan ta'u. Faasil garuu taphoota daqiiqaawwan hafan keessatti goolii galchuu danda'a kan jedhu ni eegama. Sumaaliyaan waancaa seekaafaa umurii 17 gadiitiin shaampiyoonii taateetiin jirti. Waancaan kun har'a kan inni xumura argate Itoophiyaadha qopheessaatiin kan turte biyyoota jajjidduuti. Dorgommichi kan inni gaggeeffamaatiin ture. Har'a Sumaaliyaan goolii 3-1 Sudaan kibbaa mo'achuudhaan shaampiyoonii waancaa seekaafaa umurii 17 gadii kan isheen taate. Biyyattiin Sumaaliyaan jechuudha yeroo jalqabaatiif waancaa seekaafaa kana kan isheen injifatte seenaa ishee keessatti. Haa ta'uti garuu Sumaaliyaa fi Sudaan kibbaas hirmaannaa waancaa Afrikaa umurii 17 gadii bara 2023 Aljeeriyaan qopheessitu argataniitiin jiru. Itoophiyaan waancaa naamusaa badhaasamteetiin jirti. Dorgommicha haala qindaa'aa ta'e waan qindeessitee fi Abdulhafiz Muhammad taphataa cimaa akkasuma Abdul Kaadir Ali goolii eegaa cimaa ta'uudhaan garee biyyaalessa Somaaliyaa irraa filatamaniitiin jiru. Goolii hedduu galchuudhaan ammoo Taanzaaniyaa irraa taphataa Silveester Oto'aa jedhamu badhaafamaniitiin jiru. Odeeffannoon maddeen Ingilaandii qabadheetan darba kallattumaanii taphoonni torbee 11ffaa Pirimeer Liigii Ingilaand har'a taphatamaniitiin jiru. Leicester Cityin goolii malee 0-0 Crystal Palace wajjin kan inni xumure.
shaampiyooniin Premier League England bara dorgommii 2015 Leicester City bara dorgommii kana tapha tokko qofa kan inni injifatee lamaan qixabee tapha torbaan mo'amee qabxii 5 sadarkaa 20ffaarra turuudhaaf dirqameetiin jira. Tapha har'aa goolii malee 0-0dhaan xumuruu isaatiin Caravan Cottage isaa 11 irraa eegaluudhaan morkiin Fulham fi Bournemouth walitti fide goolii lama qixaan kan inni xumurame Fulham fi Iza Diop fi Alexander Mitrovic akkasuma Bournemouth Dominic Solanke fi Jefferson Lerman gooliiwwan kilaboonni kunneen lamaan goolii lama qixaatiin xumuran galchaniitiin jiru. Moloniutti Wolves goolii 1-0dhaan Nottingham Forest mo'ateetiin jira. Daqiiqaa 36 Ruben Navas goolii galcheeni warri Wolves taphicha goolii 1-0dhaan kan mo'atanii galgaluma kana saa tokkoo fi daqiiqaa 30 irraa eegaluudhaan Tottenham Hotspur Everton wajjin kan isaanii taphataatiin jiranii. Tottenham Hotspur tapha kana kan injifatu taanaan hanga bor Manchester Cityin taphatuttiin sadarkaa isaa gara lammaffaatti ol fooyyeffachuu danda'a. Torbee 11ffaan Premier League England kun tapha cimaa torbee kanaatiin boru Super Sunday'dhaan Anfield Road isaa 12 fi daqiiqaa 30 irraa eegaluun Liverpool fi Manchester City morkii walitti fidu xiyyeeffannoo argateetiin jira. Manchester City fi Liverpool ga'umsi fi morkii waggoota darban taasisaa turaniin deeggartoota kilabichaa qofa osoo hin taane namoonni kubbaa miilaatillee akka kubbaa miilaa jaalatan kilaboota taasisanidha. Gareen Jurgen Klopp Liverpool keessatti akkasuma Pep Guardiola Manchester City keessatti ijaaran England qofa osoo hin taane waltajjii Awurooppaatiin illee imaluudhaan gara cimaa ta'uu isaanii kan itti mirkaneessanidha. Kan ture barana garuu ciminni Jurgen Klopp waggoota darban Liverpool keessatti mul'isaatiin turan sun laafuudhaan injifannoo fi gammachuun qe'ee warra marsisaa Liverpool irraa fagaateetiin jira. Akka sababaatti garuu taphattoonni kanneen akka Darwin Nunes gara kilabichaatti fidatan Gita Sadio Mane kilabicha gallakkiseetiin deemuu dhabuusaa miidhama taphattoota kilabicha keessa jiranii fi ka'umsa isaarratti Virgil van Dijk akkasuma Trent Alexander-Arnold mul'isaatiin jiran gadi aanaa ta'uu isaati kan gabaafamaatiin jiru. Manchester Cityin garuu jijjiiraan isaan taasisan milkaa fi waa'ee bareedaadha. Akkasuma Pep kan irraa fayyadamaatiin jiran ta'uusaa wantoota agarsiisanidha. Garee sodaachisaa ta'uudhaan kan waggoota darbee jaalallee kan ittiin dhiyaatedha. Manchester Cityin taphattoota sarara fuulduraatti kubbaa argatan sirnaan ittiin fayyadamne kanneen akka Gabriel Jesus fi Raheem Sterling galakkisuudhaan taphataa maashina goolii Erling Haaland gara Etihad fudhatuun isaanii ni yaadatama. Manchester Cityin Haaland kubbaa argate bareechee fayyadamuu beeka. Taphataan kuni garee City qindaa'e keessatti ammoo aannan bassootti jigateetiin jira. Taphataan kuni paawundii miliyoona 51.2 maatii warra Citizens an ta'e lammiin Norway ganna 22 Erling Haaland Premier League'dhaan taphoota 9 darbanii gooliiwwan 15 galcheetiin jira. Lakkoofsi kun baay'ee sodaachisaadha. Dorgommiilee hundaan taphoota 13 gooliiwwan 20 galche. Taphataan kuni Manchester Cityin illee morkattoota isaarratti Premier League Englandin barana gooliiwwan 33 galcheetiin jira. Sarara fuulduraatti ga'umsi kilabichi mul'isaatiin jiru olaanaa ta'uu isaatiin Liverpool akka kana dura hin baratamin tapha lama qofa kan inni injifate Premier League Englandin afuriin qixabee lamaan mo'ameetiin jira. Manchester United fi Arsenal mo'amuun isaa immoo Manchester Cityin yandoo goolii irratti roobsuudhaan tapha boruu kana injifachuu akka danda'udha tilmaamamaatiin kan jiru. Community Shield bara dorgommii kanaatiin Liverpool goolii 3-1 Manchester City injifatee galuun isaanii yaadatama. Amma garuu kilaboonni kunneen lamaan ga'umsi irratti argaman sana kan fakkaatu mooti. Liverpool Premier League'dhaan taphoota 27 darban Anfield Roaditti taphate hin mo'amne. Cityin garuu taphoota 25 gara Anfield Road deemee taphateen illee lama qofa kan isaan injifachuu danda'anii. Cityin dirreedhaan ala Premier League England taphoota 22 osoo mo'atamin kan inni imalaatiin jiranii Anfield Roaditti boru maaltu isaan mudatuu danda'a kan jedhuun eegama. Gareen Jurgen Klopp fi Guardiola leenjisan kana dura walitti dhufanii kilaboonni leenjistoonni kunneen lamaan garee qabataniin si'a 25 waliin taphataniin Klopp taphoota 10 kan inni injifatee Pep garuu taphoota 8 qofa kan isaan Klopp mo'atuu danda'anii taphoota 7 qixa xumuraniitiin jiru. Liverpool fi Manchester Cityin Premier League Englandin taphoota 52 darban waliin taphataniin Liverpool taphoota 21 Cityin 11 taphoota 20 ammoo qixaan xumuraniitiin jiru. Waggoota as dhiyoo taphoota 5 waliin taphataniin garuu Manchester Cityin taphoota 2 mo'atee Liverpool tapha tokko City irra aanuu hin dandeenye taphoota hafan 3 qixaan kan isaan xumuranii bara dorgommii darbe taphoota lachuuyyuu goolii 2 qixaan xumuruun isaanii ni yaadatama. Ibrahima Konaatiin sababa miidhamaatiin tapha boruu kanaan ala ta'uunsaa gabaafameetiin jira. Taphoota biroo boruu Premier League Englandin taphatamin sa'a 10 irraa eegaluudhaan Arsenal dirreedhaan ala Leeds United Chelseanis Villa Park taatoo Villa wajjin yoo taphatu Manchester United Old Trafford Newcastle United wajjin morkiin isaan taasisan eegama. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa sponsora keenya baankii hojii gamtaa Oromiyaa ergaa isaa dhaggeeffannee walitti deebina. Warra aadaaf safuu saba ortee ganamaa warra luubaf gadaa sirnaan faayamee dimokiraasiin bu'uuramee fagootta keekee akeeksisee baraamtuu wal baase bara gaarii waliin gammade ganda dukkanarraa booqaa birraa simatee miidhagee walii yaa'ee malkaa bu'ee tulluu bahee irreeffatee bakka keesse bakka keenya waliin jedha akka duudhaa ganamaatti waliin irreeffata uumasaas galateeffata egeree isaa eedale. Baankiin keessan baankiin uummata bal'aa bakka geenye bakka geessan isiniin jedha. Saddeenni dirootti isiniifaa naanna'u ayyaana gaarii baankii hojii gamtaa Oromiyaa jijjiirama guddaaf kan oonnate.
Baanka hojii gamtaa Oromiyaa guddaa galateeffannoo odeeffannoo La Ligaa Spain wajjin wal qabatuun torbee saglaffaa liigichaatiin har'a Jiroonaan Cadiz wajjin goolii lama qixa xumureetiin jira. Valencia fi Elche illee goolii lama qixaan kan xumuranii saa tokkoo fi daqiiqaa 30 irraa eegaluudhaan Mallorca Sevilla wajjin taphachaatiin jiru. Halkanuma kana saa 4 irraa eegaluudhaan Morkiin Atletico Bilbao fi Atletico Madrid walitti fiduun ni eegama. Borussia 11 fi daqiiqaa 15 irraa eegaluudhaan Santiago Bernabéutti darbii El Clasicotiin Champions League fi Europa Real Madrid Barcelona keessummeessu. Morkiin kilaboota kanneen lamaan bara kana gahumsa irratti argamanii walitti fidu kan yeroo biroo caalaa xiyyeeffannoo argateetiin jira. Torbee kurnaffaan Serie A illee har'a Impooliin goolii 1-0 dhaan Monza mo'ateetiin jira. Saa tokko irraa eegaluudhaan darbii Tuuriiniin Torino fi Juventus waliin taphataatiin jiranii. Taphni kun goolii malee 0-0 irra jira. Saa 3 fi daqiiqaa 45tti Atalantaan Sassuolo wajjin taphataa. Boru Inter Milan Salernitana Napoliin Bologna AC Milan ammoo Direedhaan ala Verona wajjin taphatu. Wiixata gareen Jose Mourinho Roma Direedhaan ala Sampdoria wajjin kan taphatudha kan ta'u.